The eighth most common question asked by a non-Muslim is that why does Islam permit a Muslim to have non-veg food? You know, killing animal is a ruthless act. So why does Islam permit? Gaafilee baramoo warri musliman ta'in gaafatan keessaa tasaddeettaffaa amantiin islaamaa maaliif nyaata kuduraana la jiru musliimoonni akka nyaatan ayyamtiif? Beeyladoota ajjeesuun gocha gara jabeenyaa waan taateef duba amantiin islaamaa maaliif nyaata kuduraana la jiru takkaa'u foon nyaachuu musliimootaaf ayyama gooti? Gaafii jettuudha. Duramee jalqabumarratti waan takkaan ifa godhuu barbaada. Kunis muslimni tokko nama kuduraa qofa sooratu qulqulluu ta'uudhaanis muslima gaarii ta'uu ni danda'a. Quraanaa fi hadiisa keessa aayaanni musliimoonni nyaata kuduraana la jiru takkaa'u foon soorachuun isaanirratti dirqama jiru tokko illee hin jiru. Garuu rabbiin keenya uumaa waa hundaa subhaanahu wa ta'ala eega quraana keessatti nyaata kuduraana la jiru takkaa'u foon nyaachuu nuuf fayyame wanti nuti nyaanneef maaltu jira? Quraanni suuraa 5 suuratul maa'idaa ayata lakkoofsa takkarratti akkana jedha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbii dhugoomsitan ahadii takkaa'u beellama namaaf seentan guutaa horii afaan hin beekne rabbiin nyaachuu isinii fayyame nyaadhaa. Nyaachuun haraam ta'uun isaanii isinii himame malee jee. Beeyladoota rabbiin foon isaanii nyaachuu isinii fayyame nyaachuu dandeessa. Nyaachuun dhorkaadha jee isinitti hime ammoo nyaatinaa jee. Quraanni suuraa 16 suuratul nahl ayata 5 irratti akkana jee. Rabbiin beeyladoota isiniif uume. Beeyladoota irraa huccuu awwaatii fi faayidaalee biraa hedduu argattan. Foon isaaniillee ni nyaattan jee. Quraanni suuraa 23 suuratul mu'minuun ayata 21 irrattis dhugumatti beeyladoota keessallee gorsaatu isiniif jira. Garaa isaanii keessaa waan dhuyidan aannan isin obaasan. Ammaas faayidaalee hedduutu keessa isiniif jira. Foon isaaniillee ni nyaattan jee. Kanaafuu rabbiin quraana keessatti beeyladoota nyaachuun halaal godhame akka nyaannu nu fayyamee jira. Dubee eegasuu nuti musliimoonni maaliif hin nyaanne ree? Maaltu nyaachuu nu dhorka? Nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon soorachuun bu'aa akkam akka qabu? Karaa saayinsaawaanis ta'e karaa loojikaatiinis sababaa isaanii xiinxallee halaal lume. Arraan tana saayinsiin akka jettutti nyaata kuduraan ala jiru keessa waan qaama ilma namaatiif toluutu jira. Pirootiinaanis badhaadhaadha. Qaamni keenya amino asid barbaada. Amino asidiin qaama ilma namaa keessatti uumamuu hin dandeenye 8tu jira. 8 kun ammoo nyaata alarraa argannu takkaa'u wantoota biraa soorachuudhaan argama. Kunis essential amino acid takkaa'u amino asidii akkaan barbaachisaa jedhamuudhaan beekama. Essential amino acid 8 kana cufaa'u nyaata foonii qofa keessaa argachuu dandeenya. Waan kana ta'eef jecha foon pirootiina guutuu jedhamee yaamama. Nyaanni kuduraalee tokkolleen essential amino acid takkaa'u amino asidii akkaan barbaachisan 8 kana cufaa'uuf keessaa qabu tokkolleen hin jiru. Dabalataan foon niyaasiniin badhaadhaadha. Vitamin B fi nyaata qaama ilma namaatiif toluunis badhaadhee jira. Soorata waan hundi walitti qabatee jiruun badhaadhee jira jechuudha. Garuu namoonni musliman ta'in hedduun isaanii keessaafuu warri hinduu musliimoonni maaliif nyaata kuduraan alaa takkaa'u foon sooratan jedhanii gaafatan. Indiyaanonni biyya Indiyaa keessa malees biyyoota addunyaa biraa hunda keessaa ni jiran. Baay'ina uummata addunyaa keessaa parsantiin 20 isaanii. Yoo addunyaa tanarra bikkuma feetan dheetan USA, Canada, UK, Dubai yoo dheetan jira kana numa argitan. Tanaaf gaafiin tunis addunyaa guutuu keessatti gaafii beekamtuu taate jechuudha. Waa'ee foon nyaachuu dhabuu kanarratti waaniin isaaniin jiru akkaataa ilkeen herbiivoras takkaa'u beeyladoota marga sooratanii itti walqixxeeffamte yoo xiinxaltan. Ilkee loonii, re'ee, hoolaa, beeyladoota citaa yookiin marga qofa sooratan kana akkaataa ilkeen isaanii itti walqixxeeffamte yoo xiinxaltan. Ilkee baxxifamtee kaayamte qaban jechuun ilkee marga qofa nyaachuuf mijjooytu qaban. Bineensota kaarnivoras takkaa'u bineensota foon qofa sooratan yoo ilaallees bineensota akka leencaa, qeerransaa, warbaa takkaa'u hamaqeexaa akkaataa ilkaan isaanii itti kaayaman xiinxallee yoo ilaallees isaan kun hundinuu ilkee qara qabdu ilkee qarriinfoo qaban. Garuu yoo ilkaan ilma namaa xiinxaltanii ilaaltan daawitiidhaan yoo ilaaltan nuti ilkee baxxifamtee kaayamtee fi ilkee qara qabdus ni qabna. Rabbiin oltee akka kuduraalee qofa nyaannu yoo hafadhu taate maaliif ilkee qara qabdu ilkee qarriinfoo nuuf kannare? Maaliif jecha nuu kannee hoo? Akka waan kuduraan alaa takkaa'u foon itti nyaannuuf jechuudha. For what? To have non-veg. Dabalataanis sirna daakhinsa beeyladoota marga qofa sooratanii kanneen akka loonii, re'ee fi hoolaa yoo xiinxallee ilaalle garaachi isaanii kuduraalee qofa daakuu danda'a. Yoo foon nyaatan daakuu hin danda'u. Sirna daakhinsa bineensota foon qofa sooratanii kanneen akka qeerransaa, leencaa fi warbaa yoo xiinxallee ilaallees garaachi isaanii foon qofa daakuu danda'a. Kuduraalee daakuu hin danda'u. Garuu sirni daakhinsa ilma namaa soorata kuduraaleetii fi kuduraan ala jiru takkaa'u foonis daakuu danda'a. Duba rabbiin olaane yoo kuduraalee qofa akka nyaannu ka barbaadu taate maaliif garaacha yookiin sirna daakhinsa soorataa hawaan kuduraan ala jiru takkaa'u foonillee daakuu danda'u nuuf kannere? Garuu nuti uumamumaan qabna. Nuti marrimaan qallaa fi marrimaan furda qabna. Sababninis akka kuduraalee fi foonis soorachuu dandeenyuuf. Nuti herbiivarasii miti yookiin kaarnivarasii miti. Takkaa'u nuti warra baala qofa nyaatuu miti yookiin warra foon qofa nyaatuu miti. Nuti omniivaras jaamna. Takkaa'u warra waa hallee nyaatu jaamna. Hordoftoonni amantii hinduu irra hedduun isaanii ilaalcha dogongoraa qaban. Hinduizimiin nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuu waan dhoorkitetti fakkaata. Waan amantiin isaanii foon nyaachuu isaan dhoorkitetti fakkaata. Yoo kitaaban amantii hinduu dubbistanii ilaaltan kitaaban hedduu keessatti bakka hedduutti hayyoonni isaaniitii fi qaaluleen isaanii foon akka nyaachaa turan hubachuu ni dandeessan. Kitaaba Manuspiritii boqonnaa 5 yoo dubbistan akkana ja'a. Namni waa nyaatu foon wantoota nyaatamuu qabu yoo nyaate sawwaan gaariidha. Yoo guyyarraa guyyatti illee ka nyaatu taate. Sababninis
wantoonni gariin akka nyaatamanii fi gariin ammoo akka nyaatuuf gooftaan isaan uume ja'a. Ammas manusmiriitii boqonnaa 5:31 dubbistanis akkana ja'a. Waan wareegame takka foon nyaachuun cubbuu miti. Kun akkuma beekamuttuu seera gooftaati ja'a. Akkasuma ammas manusmiriitii boqonnaa 5:39 fi 40 irrattis beeyladoota wareegaman kana gooftaatu uume. Kanaafuu beeyladoota wareegaaf jecha yoo gorra'an kun beeyladoota ajjeesuudhaan ja'amu ja'a. Dabalataan kitaaba Mahabharata Anushaasan Parv boqonnaa 88 yoo dubbistanis waa'ee Paandavaas waa'ee obboleeyyan shananii irraa wayita dubbatu akkana ja'a. Obboleessi hangafaa Yudhishtiraan akkana jedhee Bhishmaa waa gaafate. Osoo ayyaana du'aa akaakayyuulee isaanii kabajaa jiranii takkaa'u puujaa yeegnaa godhaa jiranii Yudhishtiraan ayyaana puujaa yeegnaa takkaa'u kabaja ayyaana du'aa kanarratti akka abaabayyuulee fi akaakayyuuleen teenya nurraa gammadaniif nyaata akkam dhiyeessuu qabnaaf jedhee Bhishmaa gaafate. Bhishmaanis oguu deebisuuf akkana jedhe. Akka wareegaatti guyyaa kabaja ayyaana du'aa kana habaqaala baala qabu takkaa'u meera kuduraalee fi muduraalee yoo dhiyeessiteef akaakayyuuleen teenya ji'a takkaaf itti gammadan. Yoo qurxummii takkaa halluuna kanniteef ji'a lamaaf gammadan, yoo foon kanniteef ji'a sadiif, yoo hilleensa kanniteef ji'a afuriif, yoo foon re'ee kanniteef ji'a shaniif, yoo cormi takkaa'u foon booyyee kanniteef ji'a jahaaf, yoo shimbirroo takkaa'u allaattii kanniteef ji'a torbaaf, yoo gadamsa takkaa'u bosonuu kanniteef ji'a saddeetiif, meenuun takkaa'u qajeelfamni maqaa nyaataa qabu haaluma kanaan itti fufee, yoo gafarsa kannite ji'a 10 takkaaf, yoo sa'a kannite akaakayyuuleen teenya waggaa tokko guutuuf itti gammadan. Kun biif takkaa'u foon looniiti. Yoo foon warseessaa yookiin foon re'ee diimaa yoo kanniteef ammoo akaakayyuuleen teenya gammachuu cinna hin qabne gammadan jeen. Meenuu guddicha kana takkaa'u qajeelfama maqaa nyaataa qabu dila kana yaadiga. Kuduraalee fi muduraa, qurxummii, foon, hilleensa, re'ee wanti hundinuu meenuu nyaataa kana gubbaa jira jechuudha. Kanaafuu kitaabban amantii hinduu yoo dubbistan nyaanni kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuun hayyamamaa akka ta'e ni argitan. Garuu foon nyaachuu diduun kun gulanuma takkaa'u yeroo xiqqoo booda eegalamte. Yeroo warri hinduun tahin warra amantii hinduu qaban irratti dhiibbaa fiduudhaan filosofii isaanii fudhachiisanii akka isaan amantii isaanii gara veejitiraanizimiitti jijjiiran isaan godhan. Jechuun akka isaan warra kuduraa qofa nyaatutti jijjiiraman isaan godhan. Warri hinduu cuftinuu warra kuduraa qofa nyaatu miti takkaa'u warra foon lagatuu miti. Yeroo hedduu jara kana maaliif warra kuduraa qofa nyaatu taatan jeetiin gaafadha. Isaanis beeyladoota ajjeesuun diliidha takkaa'u cubbuudha jaanii naa deebisan. Wantoota lubbuu qaban ajjeesuun cubbuudhaa mii jaan. Anis hayyee waliif gallaan jaan. Isaanis beeyladoota ajjeesuun cubbuudha jaanii nu deebisan. Arraan tan akka saayinsiin jettutti biqiltoonni lubbu qabeeyyiidha. Gaafa duraa biqiltoonnii fi kuduraaleen akka lubbu qabeeyyii ta'an namni beeku hin jiru. Amma garuu dubbiin jijjiiramtee jirti. Isaanis akkana jaan lakki biqiltoonni akka lubbuu qabu ni beekna. Garuu biqiltootatti miirri dhukkubbii itti dhagayamu hin jiru. Kanaafuu beeyladoota ajjeesuutu biqiltoota ajjeesuu irra cubbuu guddoodha jaan. Yeroo ammaan tanaa saayinsiin daran guddattee dura deemtee waan jirtuuf biqiltoonnis miira dhukkubbii akka qaban takkaa'u akka dhukkubsatan irra gahamee jira. Nuti boo'icha biqiltootaa dhaga'uu baannus biqiltoonni ni ilaalatan takkaa'u dhukkubbiin itti dhagayamti. Akkaataan dagaage addaa ka dhukkubbii isaanii nu garsiisu jiraachuu baatullee dhukkubbiin itti dhagayamti jechuudha. Qorannoo takkaatu Ameerikaa keessa godhamee ture. Akka qorannoo tanaatti qotee bulaan tokko maashina sagalee boo'icha biqiltootaa akka gurri namaa dhaga'uu danda'u godhu tolchuu danda'ee jira. Sababninis ilmi namaa sakandii takka keessatti marsaa sagalee 20 irraa hanga 20 jidduu jiru qofa dhaga'uu danda'a. Jechuun harzii 20 irraa hanga harzii 20 jiru qofa dhagaya. Waan sanii gadiitii fi sanii ol jiru ilmi namaa dhaga'uu hin danda'u. Amma yoon akkana godhe yoon suutaa akkana godhe harzii 20 ga'u waan ta'eef dhaga'uu hin danda'u. Yoon saffisaan akkana godhe garuu harzii 20 ol waan ta'eef ni hin dhagaya. Sababninis ilmi namaa sakandii takka keessatti marsaa sagalee 20 irraa hanga 20 jidduu jiru qofa dhaga'uu danda'a. Jechuun waan harzii 20 irraa hanga harzii 20 jidduu jiru qofa dhagaya. Ni beeytanii sareen marsaa sagalee hanga 40 sakandii takka keessa dhaga'uu dandeessi. Waa'ee silent dog whistle takkaa'u fooriyyaa yookiin fiiksuu callisiinsaa hasaree waan jaamu dhageessanii jirtan ta'a. Kana jechuun fiishkaan ati hafuuftu harzii 20 irraa hanga harzii 40 jidduu yoo taate ilmi namaa dhaga'uu hin danda'u. Sareen ammoo bakka jirturraa dhageessee gara abbaa isa qabuutti dhufti. Haaluma wal fakkaatuun boo'insa biqiltootaatis ilmi namaa dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Qorannoo Ameerikaa gaggeeffamte tana irratti qotee bulaan meeshaa ammayyaa tan wanti hojjeteef yoo biqiltoonni san bishaan fa'aa barbaadanii qabooyan taate maashinni kunis boo'icha san gara sagalee ilmi namaa dhaga'uu danda'utti waan jijjiiruuf namichinis dhaga'uu danda'a. Tanaaf har'aan tana saayinsiin biqiltootaallee akka dhukkubbiin itti dhaga'amtu nutti himu jiran jechuudha. Namichi musliman ta'een Kamor kun ammaas hayyii obboleessa Zaakir dhugaa keeti biqiltoonni lubbuu ni qaban biqiltootattis dhukkubbiin ni dhaga'amti si wajji waliif ni gala garuu beeyladoota wajji wal bira qabne biqiltoonni miira lama irroodha. Kana jechuun beeyladoonni miira 5 qaban biqiltoonni garuu miira 3 qaban naan ja'a. Hayyeemee mormumaaf jecha si wajji waliif ni galaan ja'an biqiltoonni miira 3 qaban beeyladoonni ammoo miira 5 qaban. Achii nama gaafii isa gaafadhe. Fakkeenyaaf osoo obboleessa tokko qabaatte inninis nama dhalootumaanuu dagalaa gurraan hin dhageenyee fi duudaa arrabaan dubbachuu hin dandeenye yoo ta'e akkasuma yoo namni tokko dhufee isaa ajjeesee atis dubbii tanaaf mana murtiitti dhiyaatte abbaa seeraatiin gooftaa kiyya obboleessa kiyya qaama miiraa irruu lama waan qabuuf namicha isaa ajjeessa kana adabbii isaa irraa xiqqeessi jettee dubbatta. Dhugaan jirtu inumaatu namicha kana adabbii dachaatti murii jettaan obboleessa kiyya keekkata kallee hin qabne gurraan hin dhageenyee fi arrabaan dubbachuu hin dandeenye waan ajjeeseef adabbii isaa tana dachaa godhi itti murteessi jettaan.
Tanaafuu dubamee loojikni hanqina miiraatiif jecha adabbii namarraa hir'isiisu eessa jira? Amantii Islaamaa keessatti qaama miiraa lama irruu qabaachuu fi lama tirfii qabaachuu wanti ijoon dalagu. Quraanni suuratul Baqaraa juuza 2 ayata 168 irratti wantoota isiniif halaal ta'ee fi gaarii ta'e nyaadhaa ja'a. Waan Rabbiin nuuf fayyamee fi waan gaarii soorachuu dandeessa. Tanaafuu yoo waan halaal kan nuuf fayyamamee fi waan gaarii ta'e kan nuuf fayyamame ta'e nyaachuu ni dandeessa jechuudha. Warroota musliman ta'een kan nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuu morman laalchisee hayyee gaariidha beeyladoota ajjeesuu hin qabnu jennee walii galleen lakkoofsi baay'ina beeyladoota akka saffisaan dabalaa deemu ni beektani. Kana jechuun yoo foon beeyladootaa soorachuu dhaabne addunyaa irratti baay'inni lakkoofsa beeyladootaa daran dabala jechuudha. Akkuma yeroo ammaan tanaatu biyyoota garii akka Indiyaa fi Chaayinaa keessatti baay'inni ilma namaa walirra dabree heddummaatee jiru kanatti yoo baay'inni lakkoofsa beeyladootaatti walirra heddummaatu taate rakkoo fiduutu mala. Ana akka dhuunfaatti yoo namni musliman ta'een tokko foon nyaachuu kan feene taate rakkoo takkallee hin qabuuf naamanaa waan takkallee dantaan qabuuf sababni Indiyaa keessatti warri musliman ta'een cuftinuu foon nyaachuu ka'ee galan taate gatiin foon re'ee fi horii daranuu nuqqaalawa yoo isaan nyaata foonii kan nyaannillee taate rakkina takkallee hin qabu garuu yoo namni tokko nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuun haraami diliidha kanaan jiru taate yeroo nan ibsa loojikaa dila kana kannuuf yeroo sani jechuudha. It's a sin. That's the time I give all this logical explanation. The ninth most common misconception asked is that non-Muslims say, we don't have any problem. kabajamtoota hordoftoota Nuurul Hudaa sagantaalee Nuurul Hudaatii fi viidiyoo adda addaa qulqullinaan hordofuuf YouTube keenya subscribe gochuu hin irraanfatina. Nuurul Hudaa soora qalbii musliimaa.